ciree yookiin iftara yookiin qursii ajaa'ibaa mana keenya keessatti fuulii baaqilaa irraa yookiin baaqilaa kikkii mana namaa dhaqee obboleettiin tam akka teessaniiti jechuudha. Maatii hordoftoota kiyyaa maatii taanee jirra. Fuulii kan kee ka viidiyoo irraa san nu hojjettu malee naan jettee na dirqitee achumaan viidiyoolee akka mastaawashaa yookiin yaadannootitti waraabbadhe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Shama harka fuune jirra jirtu amantiif kutaana sooliin qoodiin jirra jirtu maatii zed isinirraa badee jira. Akkuma argitan kana baaqilaa haga mana keenyaaf nu barbaachisu isiin ruubiidha. Baaqilaa qabittee jettee ruubii jechuudha. Dhiidhee eegasii bishaan danfee yeroo jedhe istoofii qabdii maashaallah ka awutomaatikaa jechuudha. Maashaallah jedheeni jira. Rabbiin keessa isii yaa bulchuu meeshaa hunda isaa anatuyyuu bitee fi akkuma argitan kana jechuudha. Istoofiin ka dhaabbataa oovinii jechuudha. Isinii galee cinaan istoofiidha cinaan gaaziidha. Akkuma argitan kana erga bishaan danfee jedhee baaqilaa keenya dhiidhee itti naynee baaqilaan bilchaataa jira. Asitti ammootuyyuu jechuudha. Zayitii kiyyaa maxbashaa ibiddara kaa'ee maxbashaa Pakistaanii sirriitti bareedaadha. Firee sadi bitee fi guddaa baay'ee guddaa ta'ee fi qarshii 6,500 isa guddaa sadarkaa qabate xiqqaallee naga qarshii 4,500 illee ni jira. Gaaf sadarkaa isa tureeyyuu maxbashaan kun hedduu bareeda ofii kiyyaa jaaladha gama akka kiyyaa bitee fi kanaaf zayitiin erga o'ee jedhee akkuma isinitti akkuma mana kiyyaatitti jechuudha. Yeroo shunkurtiin baay'ee guddaa ta'e dura shunkurtiitti godhee shunkurtii bilcheessaa garuu zayitii dura maxbasha godhee ka'ee ergasii shunkurtii kiyya itti godhadhe. Shunkurtiin isiilee shunkurtii akkanaan salaxaaf fayyadama baay'ee adiidha nama gubu jechuun jiidhadha isinii galee gogaa miti. Kanaaf achi booda ammootuyyuu timaatimii qopheeffadhee itti naqadhe. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maatiin kiyya jechuudha. Baay'een keessanii ka akka maatiititti akka obboleettiitti yoomsi arginaa yoom dhuftee yoom nu bira dhuftee yoomsi bira dhufne waan mana keetii nyaannaa warri jettan hundi keessanii galatooma ulfaadha. Namooti hedduudha sarpiraayizii kanaa godhaa jiranii wallaahi dhugaanatti meettan Ameerikarraallee garuu dunyaan tun ani birrii osoo hin tahini godhaan kennaa namaa odoo hin ta'in namni namaa yaaduun hamilee namaa ta'uun qofti waan guddaadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yuutuuba kiyya kanallee akka sabiskiraayib gootanii sa'aatiin guutamu viidiyoo laaltan baay'ee natti tola. Ergaa akkuma argitan kana jechuudha timaatimii fi shunkurtii akkasuma immoo zayitii waliin wal fudhachiifne jenne qullubbii xiqqoo isiitti godha. Asitti wanni qullubbii waan hunda dura itti godhee fi hafuurri keessaa baduu fi hafuurri fooliin akka fuulii keessatti hin dhoofne fi fuulii qofa akka ta'e fuulii qofa akka ta'e hafuudha. Akkuma argitan asii barbaree maankaa tokko itti godhadhee maaliif jennaaniin akka barbarichi kenna kuni nyaata kalarii isaa yookiin alawaana isaa bareechisuu fi kanaaf karaalee hedduu fi akkaataa hedduu mana keessan keessa hojjechuu dandeettanii anuyyuu karaa 3 4 5 6 hojjedha. Haa ta'u malee akka yaadannootitti kan hojjetaa jiru fuulii kana achi booda ammootuyyuu qimamiillee anumatuyyuu jechuu mi'eessituu qopheessee dhufee fi amma ammootuyyuu isa sirriitti jechuun allichaa qofa fayyadamnu yookiin ammoo qimamii adii kalara hedduun xaa'ama hedduun qopheessaa jira. Nama barbaadu qofaaf keessaanii waan ol baasee hin hojjanneef namootiin hedduun hin beekani. Maxbashaan kuni kurreen kuni kadistii biraati. Maxbashaan kun kurreen qabu Pakistaaniidha isiniin jedha baay'ee bareedaa fi orijinaala. Kurreen kama feetan tutti taha dirqama kurreelleen gizaaza ta'uun qabu isiniin jedha waan akka isaanii wayii ka ittoo itti baafattu yookiin namootuyyu waxii yeroo nyaataaf keessummaa nama qabu kan istoofii marra oovinii qabdi waan ta'eef irra isu jettee isa sadii binne kurree isaa itti goone. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan qimamii yookiin mi'eessituu itti godhe xiqqoo maxbashaan akka hin qabatuyyuu bakka xiqqeessee bishaan xinnoo itti godhe isin akka barbaadaniin hojjechuu dandeettan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Asitti ammootu maashaallah manni isii jechuudha sirriitti qalamiin kichin kaabineetii isii baay'ee ifaadha adii waan ta'eef sirriitti ibsa jechuudha. Kaameraa odoo hin ta'in bilbilumaa waraabaa jirra. Akka kanaan suugoo fuulii kennaa qopheeffannee jirra maashaallah tabarakallah. Fuulii isiititti har'a dhadhaallee godhuu qaba mushurraa jechuudha. Dhadhaallee hin qabdi maashaallah tabarakallah anillee filee fi jira waan ta'eef akka kanaanii rabbiin keessa isii haa bulchuu umrii dheertuu isii haa kennu anallee rabbi umrii dheertuu na haa kennu isiniin jedha. Baay'ee isinirran tursiisuu dhadhaa ittiin guddifnee mankaa tokko hin ga'u jechuu mankaa sukkaaratiin ka itti godhe xiqqishuma isii haa xaama qofa bareechisuu fi amma gara xumuraatitti deemaa jirra. Asirratti wanni ani isiniin jedhu viidiyoo yuutuuba kanarra maaliif gadi hin
dhiifne warri jettanii alhamdulillahi rabbil alamin YouTube kaawwaliin xiqqoo natti ulfaate kana jechuun kiyya ani nama na gargaaru tokko illee hin qabu kaameraayyuu akkamitti jechuudha namaan kadhadhee cinqamee namni na arrabsee wallaahi jechuudha irra arrabsame waraabaa sababa saniif akka naa hubattan dhugaa jirtu sin barsiisa fuulii kenna yookiin baaqilaa kenna ka affeelame san suugotti godhaa jirra haala kana taheen jecha sababa kanaaf viidiyoo natti osoo yaadallee qabaadhe xiqqoo na cinqee isinin jedha inshallah garuu ammoo harka hin kennadhu yeroo gabaabaa keessatti haala mijeesse viidiyoo YouTube kanarratti illee yookiin ammoo addaan qoqqooda kaan irratti illee torban keessa viidiyoo lama yookiin sadii kan irratti illee xiqqaate torban keessa viidiyoo tokko maxxansa jechuudha sanirra guyyaa mara gadhiisurra jijjiiraa qoqqooda bakka jechuun yoo ani illee waan biraa odoon ta'in waan jira dhumtuyyuu waan asirraa argadhu waan ta'eef viidiyoon kiyya lallamu waan ta'eef yoo guyyarraa viidiyoo gadhiisee malee kaffaltiin argadhu sababa sanii fi jireenya buddeena waan ta'eef jecha malee waan biraatii miti fuuliin keenya osoo maasuuf nu jiruu teenne keessa seenne daqiiqa nu namaan ga'u gara dhumaatitti galee dhiyaate maxba shamaan dhiyeessamuu isaanii godhaa hin beeku akkuma argitan kana asitti ifaan baay'ee ifaa jira malee kalariin fuulii kana caalaa diimaadha shunkurtii xaalxaalirra yookiin akkanatti irra bubuusee qaaraallee akkasuma jechuudha dhedheeressi kukkute isin akka isinitti tolee kukkutuu dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asii kunoo gara manaa yeroo seennee jenne manni qalamiin isaa qalamiin noormaala jechuudha israasiidha akka itti fuulii bareedaa kalarii kana kichiniin sun ammoo fiyyuu baay'ee adii waan taateef narratti bilbilanii bilbila addaan na jalaa kutanii akka kana jira haa nyaannu haadhuun isiniin jedha asumaan ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya YouTube kiyya kana share walii godha adaraa subscribe illee naa godha viidiyoo laala sa'aatiin akka guutu horaa